Garuu waan akkasii nama baar akka haadha takkaatti ilmaan kiyya qofa amaana. Ilmaan kiyya silattu jajjabduudha. Hamzaa xiqqaa yoo ta'e malee ijoolleen ta'an lubbu baranii jiranii jajjabduudha jechuuf kiyya. Wanni ati bilbiltee Fatihaa maaliif ariite jettee baariin gaafattuu fakkeessuufi malee wanni ati wallaaltee akka haaraatti baariin gaafattee Fatihaa maaf ariite jettee gaafattu dubbiin dhugaati miti jechuudha. Itti bilbiltee inumaa baariin ijoollee na bira fidiiti. Ijoollee natti fidii jettaani ijoollee tanoo maal godhuu barbaadda akkasiin haadha hin beekne akkasiin haadha wallaaltu waa itti godhuu barbaadde. Sheetichi gaafa kaan ati dhayxee dhibbaan dhibbatti akka gaariitti tolchee fi bareechee kara sii deebise baariin. Waan fiddee itti kennite situ beeka waan sheetichi sitti kennellee simaaf sheetichi santu walitti beeka. Hingootuu siin jedhaan. Hingootu hanga nuti magaalaa kana keessa jiru namni sitti dhiisu hin jiru isii biraa ariitee ijoolleen fuutee Itoophiyaa galchitu hin jirtu kana itti nyaadhu dhugi baa. Barbaadee deemi ijoolleen wabii fi Hamzaatti xiqqoodhaan isaan na bira fidiyaa na bira haa ta'anii isii barbaadee kan barbaadne akkanumatti teessa. Deemeellee isaan godhatu waan agartee bilbilee na gaafatu. Bilbila isaa nama isiin kabajuun beekame ture nama isiin kabajutti himi haara dabulanii. Namooti dawwalii jiran boon gaafatu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu hordoftoota fi kabajamtoota jaalatamtoota kiyya akkam nagaa keessanii fayyaadha bakkuma jirtanitti nageenyi naka onirraa maddi isinaa ga'u isiniin jecha akkam nagaa jirtu fayyaa bakkuma jiraatanitti baga nagaa taatanii ammallee nagaa nu jiradha nageenyi waa hedduu orichaa deebi'eetiin jira gaa eegaa maaliin deebitee jechuun keessanii nafuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya gaa guyyaarraa humaa nama ajaa'ibuu humaa adda addaa waan ajaa'ibaa agartaa. Namni addunyaa tanarra jiru huma argaa waa arguun bayeessa wanni tokko tokko barnoota ta'a wanni tokko tokko waa irraa barattaa barnoota sii ta'a muuxannoodha. Kanumatti aansittiin har'aa warri dubbachuu barbaadu akkuma beekamu gaa Fatihaan akka manaa baate manatti hin deebine ilmaan isii keessatti hin deebine bakki isiin jirtullee waan kaleessa oduudhaan baarirraa mana araba jirtii jechaa dhageenye malee wanni sunillee hagam qabatamaa hagam dhugaadha jennee wanni akka gaariitti addaan baafannee beeynu hin jiru. Kanaaf gaa yoo itti bilbilanillee bilbila hin kaaftu wallaahi haalli isiin keessa jirtu haala hedduu ulfaataa fakkaataa akka malee namatti dhagaamaa hedduu nama gaddisiisa. Namni akkuma Oromoon jettee hoggaa mammaatu intalli garaa laaftu ilma haadhatti ulfooyitii ka jedhee Oromoon mammaaksuun kana Fatihaa teennaa akkuma gara laafummaa isiitii fi akkuma isiin gara laafettiidha akkuma nama guutuu isaatu ofitti as qabdee wajjin akkuma nama tokkootitti wajjin jiraachuu baay'istutuyyuu namnummaan isiin kalee wajjin nyaattee kaleessa wajjin dhuydee rakkoo keessaa baaftee mana ofiitti fiddee akka nama maatii tokkootitti wajjin jiraachaa osoo turtu isii jala deebi'ee intalli ililli jedhaniin tun isii jala garagaltee har'a bultii isii sadarkaa kanarraan geettee hanga Fatiyaan ilmaan ofii keessaa baqattee ilmaan ofii gattee ala baatu takka sadarkaa kanaan geettee jechuudha. Kuni marti isaatu wanni kana geessee gara laafummaa isiitii fi isiin nama ofitti qabdee wajjin jiraachuu ilma namaa kana guutuu akkuma garaa ofii seetee wajjin jiraachutu har'a Fatiyaa sadarkaa kanarraan gahee ilmaan ofii facaaftee akka isiin mana keessaa baate mana namaa keessa teettee ofiitillee akka mataan isii dhukkubu isii godhe gara laafummaa isiitii jechuudha. Ammallee biiznil kariim inshaallah Fatiyaa teennaa akkaataa wanni haalli keetii fi akkaataan ati itti nama jaalattuu fi akkaataan itti nama kabaju akkaataan itti ofitti nama qabdee nama wajjin jireenya jiraachuu barbaaddu. Gara laafummaa keessuun har'allee inshaallah kee irimaan sii deebi'aa sharrii wayiituu hin jirtu. Akka nama tokkootitti immoo dhaamsi ani sii dhaamuu Fatihaa teennaa yoo dhaamsi kenna kasi ga'u taate nutillee bakka ati jirtu beekuudhaa fi akka gaariitti cinqii keessa jirraa tokko ilmaan keetitti akka deebituuf hawwii guddoo qabnaa lammaffaa immoo tuyyuu atummaan tunuyyuu eessa jirta maal keessa jirta haalli ati keessa jirtu maali jennee guyyaarraa baruu barbaanna. Akkasitti rabbiin inshaallah khayriin nagahaan makeetitti mana keetitti ilmaan ta'e keessatti rabbi si haa deebisu. Ijoollee taphaa simbiraa lubbuudhaa jetti Oromoon hoggaa mammaayitu har'a viidiyoo ililliin baharii waliin dalayde tokko laalitiin wanna dubbadhuu fi waan jedhu waan qabee gadhiisu na dhibee jechuudha. Amma baaritti dawulee waan jiru nafaana tura. Kanaaf bira jira. Haati bakka alaa buufii dandeessaa? Wabii fi Hamzaatti xiqqoodhaan isaan na bira fidiyaa na bira haa ta'anii isii barbaadee kan barbaadne akkanumatti teessa. Isii har'allee isii tapha itti fakkaata uummaan isii naasaa jirtu
akka nama taphatu wayiitti haasaa jirti ililiin har'umallee jechuudha. Isii mana keessaa ariitee ta'uufiitii tolfattee bareeddee bilbiltee Fatihaa maaliif mana keessaa ariitee jettee bahariin gaafatti akka nama Fatihaa mana keessaa ari'amuun isii haaraa ta'e akka waan quba hin qabne. Maaliif Fatihaa maaliif manarraa ariita? Fatihaa maaliif manarraa ariita? Wanni Fatihaa mana keessaa baase rakkoo ati dalayde ta'uu odoo beeytu ilillii. Wanni ati bilbiltee Fatihaa maaliif ariite jettee bahariin gaafattuu fakkeessuufi malee. Wanni ati wallaaltee akka haaraatti bahariin gaafattee Fatihaa maaf ariite jettee gaafattu. Dubbiin dhugaati miti jechuudha. Itti bilbiltee inumaa bahariin ijoollee na bira fidiiti. Ijoollee natti fidii jettaani ijoollee taroo maal godhuu barbaadda akka isiin haadha hin beekne akka isiin haadha wallaaltu waa itti godhuu barbaadde. Silaa bahariin dhamaaste. Sheetichi gaafa kaan bira dhayite sii tolche akka gaariitti sii bareeche katti sii tolchee jira bahariin harkatti asii deebise. Baga itti milkooyte siin jenna. Itti milkooyte mootu uguriinuutu ugurtakkaanuu hin geettu. Inshallah Rabbi wajjin Rabbi kadhannee nullee bahariidha kanatti dhiibnee waa teennee isan laallu. Sheetichi gaafa kaan ati dhayite dhibbaan dhibbatti akka gaariitti tolchee fi bareechee kara sii deebise bahariin. Waan fiddee itti kennite situ beeka waan sheetichi sitti kennellee simaaf sheetichi santu walitti beeka. Nuti amma qabsoon teenne guddoon Fatihaa ilmaan ofii keessatti akka deebituufi sheetichuma gaafa kaan ati itti dhayitee bahariin waametiniin eega intalli tun eega si jaalatte fuudhi jedheeni. Afaanin itti haasa'e san inni afaanin itti haasa'e bahariin hin amansiifne sheetichi sun waa amansiisee wayiitu jira malee. Wanni kun akkamitti akka ta'e nuti gatteennee akka hiriyyaatitti ganaa qorannee dhibbaan dhibbatti dhugaa jirtu as baasuuf deemna. Ililli akkanatti naa milkaa'ee akkanatti naa hafa jettee hin yaadin. Waan daladdee jirta jadaa keemmootuyyuu Rabbi biraanii fudhattaati umaa rakkoon qabu. Har'a haadha ilmaan isii keessaa baastee akka isiin ilmaan ofii keessaa baatee ilmaan ofillee jibbitee bultii ofii jibbitee mana ofii jibbitee mana namaatitti dheessitee mana namaa keessa akka teessu ka godhe ilmaan isiitiin namni addaan baase tokko mata dureen ka'umsi dubbii kanaa sihi. Bahar duraan gaafa durii ati gabbaatee jaalala isaatiin dhama'ee maraadhee dhama'uuf deemaa maraachuuf deemaa maali jettee iyyaa turte sanuu si jalaa hin dhageenye da'ate akkaataan itti bahari nama siifattee harkatti deeffattee bahar si wajjiin dibbee dhahee gabbaheetiniin Fatihaa irratti fuudhaa dirqama fuudhuu qaba. Eegas immoo tuyyuu Fatihaa ilillii fuudhee manuma Fatihaatitti galchee akka isiin gajjettee miila dhiittee fi Fatihaa wajjin jiraattu godha jetteetiin nutti himta nu waan akkasii godhee akkasii haasofsiisu. Edaa waan sammuu kee keessaa dhufee miti baar obboleessa kiyya. Intalli waan goote sitti gooteeti as deebitee akkasitti nutti haasoftaa nama akka waan gaariitti yaaddu waan san dhugaa gootee hojii mul'attee nutti agarsiifte jennee si amanne. Namoonni hedduun nu dogongoran akka kiyyaan fa'aa jecha keessan amananii. Ammallee taanan hiriyoonni keenya ka as keessa jirtan magaalaa tana keessa jirtan Fatihaan dirqama hatantamaan falli tokko kaamee fi maatii ofii keessatti deebi'uu qabdi. Ijoollee isii keessatti deebi'uu qabdi. Ijoolleen isii tan namni ittiin taphatuu miti ta'a ililliin fuudhaan natti fidaa jettee ana guddisaa natti fidaa itti bar. Isii ijoollee natti fidi itti deemii barbaadi jetti ijoollee tanallee haadha wallaalchisuuf deemta. Akkasi kaayyoon kee akkana fakkaatutti akka gaafa haati as deebitu ijoolleen tunii fi duuda garaa taatu. Akka ijoolleen tun haadhuma tanaa hin beeyne. Akkas dalaguuf deemta malee wanni ati ijoollee yaaddee bahariin ijoollee na bira fidi itti deemii Fatihaa barbaadisii jetteetiniin cinqamtee hagana guutuu yaaddee sadarkaa kana geette hin jiru. Odoo kana guutuu yaaddee jechuudha. Duraanuma Fatihaa anaaf jecha bultii ta'e hin diigin anaaf jecha ilmaan kee keessaa hin bayini. Ani har'aan booda waan bahariin dubbadhu maqaa hin kaasu. Akkuma ati gaafa durii namoomaaf rabboomaaf jecha ofitti na qabde sanitti mana keesseenetti niin anatu iyyuu jaarsa keessi jalaa jaallattee jaarsa keessi dhiyeessittiin jiraa. Bultii ta'e takaleessa akkuma kaleessatti jaalalaaf gammachuun jiraatanitti gammachuun jiraadha jechuu sirraa malee har'a gabbaatee eega waan laayixee isin ilmaan ofii keessaa baate. Ijoollee isiirratti fidii deemii isii barbaadii jettaan. Yoo manuma san keessa teettee diraamaa nurra dalagaa jiraattee iyyuu namni si beeku hin jiru jechuudha. Ammaan booda haasaa kee namni si amanu hin jiru jechuudha. Wanni ati yaadde wanni ati hilimte kun guutuun isaa tokkichi bakka siin gahu. Nutilleen akka hiriyaatitti baariin gabbaafnee dirqama waan kana akka gaariitti hanga hubannutti wanni akkanatti sadii nullee hin jiru. Akkasitti beeki. Fatihaa atilleen rabbii kee sodaadhuuti ni dhageessaa ijoolleen teellee ilaa hadhaatitti qoonqollee hin nyaattu namni waa godhuufillee hin jiru. Lafti tun magaalaallee jechaa ooli. Ijoolleen rakkoo hamaa keessa jirtii jechaa jiranii haati teenne eessa deemte jettee gaafataa jirtii jedhanii.
Akati duraan biraa fagaattee hin deemne ijoolleen teeni beektii har'a guyyaa afur moo sadi lakkoofsitu jirtaa gara ilmaan keetitti deebi'iifate yaa ilmaan teessiin malee kabajaa hin qabdu. Odoo lubbuun jirtu ilmaan tee facaaftee biraa deemtee ilmaan tee hiyyatiimessiniiti ilmaan kee hiyyaaddessinii gara ilmaan keetitti deebi'iifate yaa. Dhugaadhaa aarri manaa nama baasaa waan nama hin goone hin qabuuti yoo aartillee ilmaan kee kana eenyutti gattee eenyurratti haraa galfatan jettee biraa baqatta. Baaratillee obboleessa kiyya yoo kan dhageettu taate roorroon ati fatii irratti oofaa jirtu tuni booddee sittillee as deebitee roorroo sitti ta'uuf deemti. Intalli ati har'a isiif jecha haadha ilmaanii manaa ariitee isiif jecha isii dhageettee waan isii sirratti dalagde hin beeynu. Fatiyaa mataa isii dhukkubsitee kaatee intala san fideetiin si wajjiin mana kana keessa jiraachisa jetteetiniin akka waan hin taane haasoytee fatiyaa ilmaan ofii isii keessaa baastee jechuudha. Kanaafatillee wanni ati irra jirtu kun karaa sirrii mitiitii roorroo fatiyaa irratti oofaa jirtu tun bor yoo sirratti kan dalagamtu taate yeroo ammaa kana jazaa abbaa waan facaafate ofumaa hamataa jedhanii atillee mee akkamii jedhiitii dhaabbadhu of laal. Yoo fatiyaan ataltamaan daftee gara mana ofiitti hin deebine ijoollee tana guyyaa sadii keessatti Itoophiyaan dhaa jetta. Haga nuti lubbuun jirru haga numatti magaalaa kana keessa jirru ijoolleen ati fatiyaa jalaa fuutee ijoollee addaan baaste Itoophiyaa galchitullee hin jiru jechuudha. Hin jiru dhibbaan dhibbatti kana beeki. Waan guutuu hin godha waan kanallee hin godha kanallee ana godha fatiyallee anatu maalii godha ilillee anatu fuudha achillee ana dhaqa waan guutuu hin godha jetteetumaan gabbaatee namatti of dhaadhuu malee dhaabbatteetiin warra siin jedhu dhageettu gorsa namaa hin dhageettu waan ofii gootu malee abadan si milkaa'ee fatihaa mana keessaa ariitee ijoollee isii fuudhee Itoophiyaatti galchee viidiyoo waraabessi agarsiiseettu san abadan hin gootuu siin jedhaan. Hin gootu hanga nuti magaalaa kana keessa jiru namni sitti dhiisu hin jiru isii biraa ariitee ijoolleen fuutee Itoophiyaa galchitu hin jirtu kana itti nyaadhu dhugi baan. Itti nyaadhu dhugi dhibbaan dhibbatti siimaati. Har'allee warroonni mootiyyuu fatihaa bira dhaabbattanii fatihaan eessa jirti eessa oolte maalirra bulte jettanii nageenya isiitiif yaaddoytanii nagaa isiitiif akka gaariitti dhimamaa jirtan hordoftoonni kennaa fi warroonni as keessa waliin jirru hundi keessanuu galatooma. Balloo show kaasatan ati balloo show irra deebi'ee si galatoonfachuu barbaadaa galatoomi obboleessa kiyya hedduu galatoomi hulaan dhugaas jira hin cufatiniitii yeroo mara waan taasisu waan dhugaati jajjabaadhuuti akka gaariitti jajjabaannee dhugaa fatihaa baasuu qabnaa fatihaa bira dhaabbachuu qabnaa fatihaan dhiibbamuu hin qabdu nuti as jirru afaanuma qofaa hin haasofnu hojii mul'ifnee fatihaa ilmaan isii keessatti deebisuu qabna. Warroonni akka asaantii udfaan hedduu galatooma. Akana fatiyaa bira dhaabbattanii dhibamtanii akkanatti dhugatti garaa isin nyaattee dhiibbaa fatiyaa irratti deemaa jiru kana isin dura buutanii akka gaariitti agartan. Kanaaf hedduu galatooma ammallee mootiyyuu qabsoo nuti godhuu qabnu gurbaan kun akka amma haasa'u kanatti ijoollee isiitiin addaan baasee ijoolleen tiyya duraanuu ana hin beeytu ani duraanillee mana keessa hin taa'u olii gad deemaa turaa haadha beeyti malee deematumaan itti galaa jette. Ijoolleen tees hin beeytuu ka beeyte maal gochuu haadha fuutee keessaa ariite ijoolleen haadha malee hin toltu. Ilmaan haati biraa deemte akka qurxummii bishaan irraa gogeeti. Ijoolleen tun har'a kilooti teettiin yatiima taatee harka namaa eeggachuutti jirti. Duraan ol kaatee hammaa ta'e nannuu kenni jettee gaafattee waan lubbuun isii barbaadde haadharraa kadhattee argatti har'a hoo eenyuu kadhattee argatti baar. Odoo lubbuun jirtu ijoollee fatihaa yatiima goote jechuudha. Jazaa kana rabbi sii kafaluuf ta'a mootiyyuu. Akkamitti ilmaan kee garaa sii nyaachuu dhaban? Ilmaan keetirra intala tana sii caale ililli sii caale. Barwanni ilmaan kee caaluun jiru bahar akkamitti wallaaltee ilmaan ta'e har'a guyyaa sadii guyyaa afur guyyaa shan akka isiin haadhaan adda baatee kophaa bultu gootee akkamitti mataan si danda'ee sammuun kee kun akkamitti akka yaadu qofatu na dhibee jechuudha. Akkamitti garaa si danda'e garaa akkamii akka qabdu na dhibee jechuudha. Kanaaf dhaabbadhuuti mee dogongora kee kana dogongora irra jirtu kanarraa of deebisi. Waan hordoftoonni kee siin jedhan illee dhageeffadhu hordoftoonni kee bahar rabbi sodaadhu fatiyaa manatti galchii siin jechaa jiran yoo siin taane. Yoo wanni ati amma godhaa jirtu kun ilmaan kee hin gammachiifne akkaataan ati amma itti deemaa jirtu kun ilmaan kee gammachiisuu hin dandeenye. Yoo rooroo ilmaan keetirratti oofe ilmaan kee bakka kana keessatti yoo murtaa hin taane yoo haati warra keetii ta'e ilmaanii fatihaan ilmaan ofii keessa haala ati amma oofaa jirtu kanaan intala tana eega fuute hin taa'uu jettee ijoollee ofii tanallee jibbite. Waan ati irratti dalagaa jirtu kanaaf ilmaan keetii eega ilmaan kee murtaa hin taaneen booda intala tana fuutee ati akkamitti murtaa ta'uuf deemte. Bari yoo mana keessaa murtaa taatee gamaa gamanaa sii toltee fatiyallee waan kana si heeyyamte ilmaan ofii keessa gatteettee kabajaan gaafa ati mana san dhayxee asii gara mana fatiyaa dhuftu fuula gammachuu yoo si simatte jireenyi kun si deema malee
haala gammachuun hin jirretti haala yaa'iin mana keessa jirtutti akkamitti gammachuun sii deema ba'a akkamitti akkati yaadduun na dhibee jechuudha. Kanaaf irra deebiin dhaabbadhuutii of laalii siin jechuu barbaada yoo ka dhageettu taate gorsa hiriyyaa keetii dhagahi himaan dhabanii dhagaa dhabanii jedhan ati nama sitti mullee hin dhabne dhagaa dhabde malee baar hiriyyaa hedduu qabda hiriyyaa akka gaariitti si jaalatu akka gaariitti si kabaju hiriyyaa akka kaleetitti si beeku sihii har'aa ka waan namni jedhu asiin fudhatee asiin ganna kan odoon taane baarii kaleessatti warri si beeku akka gaariitti si gochuu jira ati immoo baarii kaleessatti miti jijjiiramtee jirta akka malee rabbi si haa qajeelchuu jennee du'aa isii goonaa jechuudha. Akkasii hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa bakkuma jirtanitti fatihaa du'aa'ii godhaatii fatihaa nagaan ilmaan ofii keessatti rabbi haa deebisu jedhaatii du'aa'iin nu bira dhaabbadhaa nutillee hanga dandeenyu waan silaa dandeenyu nu goonaa isiniin jennaa inshaallah. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.